Kuma lamaaf digdamaa kun qophii Jiraa Miidiyaa kan guyyaa har'aatii. Dhaggeeffattoota Jiraa Miidiyaa dhiyaadhaa keenya har'aa obbo Biqilaa Deettii Minisootaarraa keessummaa keenya har'aatii. Obbo Biqilaa baga nagaan dhuftanii Jiraa Miidiyaa keessummaa Jiraa Miidiyaa har'aa taataniiti. Mee dhaggeeffattoota keenyaan wal baraatii gara qophii keenya har'aatti seennaa dhiyaadhaa isiniin jenna obbo Biqilaa. Ayyee galatoomi shufee ani Biqilaa Deettii naan jedhu jiraata Minisootaati. Egaa gara waggaa 10 naannoo waggaa 10 ta'eera eddan gara Ameerikaa dhufee sana duras biyyoota ollaadhuma biyya daangaa keenyatti gara waggaa 2 ol tureera. Biyya keessattis immoo hidhaa fi waan adda addaa warra dhamdhame keessaa isa tokko. Ammaa fi Ameerikaa kutaa Minisootaa keessan jiraatadha. Manuma jedha. Tole kompiitara keessan yookaan bilbila fayyadamtan yoo tokko nu jalaa qulqullina dhoowwaa. Bareeda amma bareedarra jira. Egaa obbo Biqilaa keenyaa obbo Biqilaa Deettii akkuma of ibsuu yaalanitti nama hubannoo siyaasa biyya keenyaa siyaasa Oromoorraa itti dhiyeenyaan nama hordofaa jirudha. Akkasumas immoo qabsoo Oromoo keessatti nama aga umurii isaa marra jirutti gumaacha guddaa godhee maatii isaarraa jalqabeeti. Keessummaa keenya har'aa ta'anii tole jedhanii nu dhiyaatanii jiranii maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatooma jennaa. Akkasuma obbo Biqilaan rogeessa siyaasaati. Rogeessa mirga dhala namaati. Qabsaadha. Agas ergan jedhee gara marii keenya yookaan gaafii keenya har'aatti seennaa. Meegaa obbo Biqilaa akkuma beekamu haala siyaasa biyya keenyaa hordofaa jirtanii akkasumas immoo irratti inni katabdanii yeroo baay'eedha. Mee biyyi sun Oromiyaan yookaan immoo walumaa galatti Itoophiyaan garam deemaa jirti? Dhaggeeffattoota keenyaaf yaada keessan yookaan xiinxala keessan akka nuuf kennitan isin affeerra. Yaa galatoomi shufee egaa gaggabaabsineetumatti deemna malee wanti isaa dhedheeratuu danda'a. Akkuma namni mana baay'een biyya sana keessatti haala deemaa jiru hordofaa jirutti anis dhiyeenyan immoo hordofaa jirra. Wanni kun jijjiiramni 2018 dhufe kuni akkas laayyootti hin dhufne waan baay'ee irratti wareegamee namni baay'ee dhabamee namni baay'ee hidhamee sana booda jijjiiramni kuni gaafa dhufu shareholderoota baay'eetu ture garuu
qaama mootummaa keessaa gamnummaadhaani warrumti duraan uummata kanas miidhaa turanii warrumti qaama biraatiin ijaaramanii qaamni biraa ergataa turetu gara xumuraa irratti ol ba'anii jechuudha. Gaafa gara kanatti dhufanii kaayyoo mataa isaanii hin qabanii kaayyoo nama biraatitu itti jira. San duraanis sana raawwataa turanii ammas immoo chaaptarii yookiin boqonnaa haaraa dhufu kanas immoo akkam goonee bira darbinaa kan jedhuuni qaamni biraa rood maappii jedhamu sana qopheessee akka itti kenne egaa warri qopheessee itti kenne sunillee ifaa ifatti sadarkaa dubbataa turanidha. So egaa wanni baay'een kan nama gaddisiisu ilmaan Oromoo baroota dheeraadhaaf wareegama guddaatti kaffalanii as dhiyeenyatti immoo waggoota 5 otoo walirraa hin citin wareegama jajjabduu kennanii qaama isaan miidhaa ture sana gooftaa guddaa sana gaafa geggeessanii isa immoo isaan waliin ta'ee abaarii ta'e sana fira ta'ee gaafa dhufu fayyaalummaadhaan ofitti fudhachuun dogoggora guddaa ture jechuudha. So qaamni abshaalummaadhaan argitee duraan uummata miidhaa ture amma fakkeenyaaf hattuu waannan hin jira abaariinis immoo hin jira jechuudha. Abaariitu hafe waannan idda deemee abaarii sana immoo fira ta'een namatti dhiyaate innis immoo firooma dhugaa sanaaf otoo hin ta'in firooma biraatiin argitee firooma diinummaa of keessaa qabuuf dhoksee gara kanatti dhufee sanaaf immoo kaayyoo yookiin akeeka mataa isaatiin dhaabbatee waan hin qabnee fi akeeka nama biraa raawwachuudhaaf immoo gooftaa biraa barbaadutti deemee jechuudha. Akkuma argaa jirrutti wanni Oromoon gaafataa ture, gaafii Oromoon kaasaa ture, wanni Oromoon dhabeera jedhee too yeroo dheeraadhaaf kaasaa ture har'atti haala nama gaddisiisuun waltajjii kamirrattuu sadarkaa ka'uu dhabeerra argaa jirraa jechuudha. Keessaa'uu qaamni gaafa duraa biyyattii sana jijjiiraman fida jedhee Oromoonis amanee itti kenne inumaayyuu suuta suutaan Oromoon akka mataasaa keessaa waan kana baduu danda'u yaalii taasisaa jiraachuusaa Oromoo qofa otoo hin ta'in South Nation and Nationality kan jedhan warra Dabubii kanallee warra Sidaamaa fa'aa yoo fudhannee warra Walaayitaallee yoo fudhannee carraan wal fakkaataadha kan isaanitti deemaa ture. So jalqaba irratti haala gaariidhaan dhiyaatanii suuta immoo akeeka argitee alagaan qabatee deemu sana raawwachiisuudhaaf gaafileen suni cinaatti irraanfatamanii cinaatti gatamanii inumaayyuu gaafiin sun akka hin kaane har'a kan argaa jirru gaafileen akkasii amma dhaabbatan jechuu dandeenya. Firiiz akka ta'an wayititti isaan biratti kan yaadamu garuu Oromoo keessatti immoo yeroo hunda akkuma danfeetti jira wanti isaa. Gaafiin suni akka dhaabbatu maal gochuu jalqaban amma haga ammaatti illee stiil haga yoonatitti ajandaa gara biraa Oromootti kennuutu gadi ba'aa jira jechuudha. Mormitoota Oromoo, aktivistoota Oromoo, hayyoota Oromoo gaafa biyya keessa galanii bifa garagaraatiin isaan biizii taasisuu tanan mul'ataa ture. Walgahii achittis asittis walgahii waan garagaraa waan wanni isaa keessi isaan beekamne tokkoon biizii taasifamuu ture jechuudha. Cinaatti immoo isaan namoota argitee bitachuu danda'an, namoota garaadhaaf deeman, namoota maallaqaan bololan, namoota aangoodhaaf bololanii ofitti qabuun ofitti hawwachuun sana keessa deemaa ture. Sana edda raawwatanii booda cinaatti immoo maal godhan qeerroo nama qabamaa jira kan jedhu sana waggaa lama edda mootummaan kun gara qaama kanaatti dhufee sadarkaa kanatti dhufee hidhamee deemaa ture jechuudha. Hin dubbatamu malee baay'ee deemaa ture. Ijoollee aktiif ta'anii karaa tokko maallaqaan itti dhiyaatamaa ture. Sanammoo warra didan immoo hidhamaa turanii jechuudha. Ijoollee baay'ee beekna har'a mana hidhaa keessa waggaa lama edduma jijjiiramni kun dhufee gammanneerra jedhaniillee otoo gadi ba'anii waa tokko wanni hin jedhini carraan isaan eeggate deebi'eetuma mana hidhaatti seenanii jechuudha. Kanaaf wanni deemaa jiru kuni tokko Oromoon wanni gochuu qabu gaafillee isaa sunillee waltajjii kamirrattu ka'uu danda'utu irra jiraata. Ammallee jechuudha. Maaliif dhaloonni kuni dagatuu hin qabnu waan itti miidhamne waan dhabne amma waa'ee Finfinnee kun ka'aan jiru, waa'ee afaanii ka'aan jiru, waa'ee abbaa biyyummaa kun ka'aan jiru. So isaan wannummaan kun akka hin kaane wannuma isaan achitti biyya sana keessa halkanii guyyaa raawwatan sana fuunee nullee sanuma wal jijjiiraa oolle jechuudha. Wal keessatti wanuma akkasii naannessaa jira jechuudha. Kuni maal jechuudha? Yeroo dheeraa keessatti maal ta'uuf deema? Suni dagatamaatuma waan isaan jedhan sana
waan isaan nutti fidan sana gadi baaneetuma sana dubban. Amma fakkeenyaa fi Oromoo xiqqeessuu, Oromoo gadi qabuu, Oromoon akka argitee eenyummaa isaatitti akka namummaa isaatitti boonee hin jiraanne jalqaba gaafa waan kana gadi fiduu jalqaban suuta maal fidan? Sabboonummaan Oromoo xiqqeesse malee jedhan. Sabboonummaan nama hin xiqqeessu. Ati otoo Oromoon ta'in Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu. Otoo Itoophiyaan ta'in Afrikaa ta'uu hin dandeessu. Dura leerii hundatu jira bara identitii keeti argitee eenyummaa keeti leerootatu jira. Leeroota sana keessa deemtee isa guddaarra kan ga'uu dandeessu. Tokko an Oromoo ta'een dhaladhee akka Oromootti waan gochuu qabu sana waan naa guutamuu qabu sana waan Rabbi uumamaan naa kenne sana qofaa barmaana dhowwituudha qe'ee kiyya irratti abbaa biyyaa ta'udha. Afaan kiyyaana hojjedhuudha. Afaan kiyyaana dhimma ba'uudha. Biyyi kiyya daangassaa beekamuudha. So kun akka hin kaane maal godhe sabboonummaan Oromoo xiqqeesse. Gadi dhufanii timoota akka turanii afaanuma Oromoo kana afaan Gujii, afaan Baalee, afaan maalii jedhanii luk akkatti isaan shanamaatoo jiran. Sana keessatti nama meeqatu hawwatamee gara sanallee akka deeman argaa turre jechuudha. Sabboonummaan kun akka Itoophiyaatti yaaduu qabna. Akka Afrikaatti yaaduu qabna. Kuni maal fida? Sirni biyyi sun durii kaastee impaayirittiin sun itti ijaaramtee saba guguddaa kana miidhuudhaan, saboota guguddaa kana acuucuudhaan, saba guddaa kana gabroonfatuudhaanii gadi dhaabbatte jechuudha. Akeeka sana galmaan ga'uudhaaf deema. Akeeka sana immoo eenyutu raawwata? Ilmaanuma nafxanyaa jechuudha. Kanuma arginu amma sarkiliidhuma nama amma koroneelicha bira jiran suni wantootuma akkasii kana oofuu jechuudha. Maaliif isaan mi'aayina aangoo hin qabu, faayidaa biyyattii sanarraa akka gaariitti argataa turanii kan itti dhiigu nama biraati, kan itti dhabamu nama biraati, kan itti immoo isaaniif akka qallabaatitti dhiyeessuuf nama biraati. Isaan maqaa biyya sanaatiin gooftaa bara dhufaa darbaa ta'anii itti yaamamaa, itti argitee sagaleen isaanii dhaga'amaa, ilmaan isaanii biyya alaatti deemaa barachaa, biyya keessattis akkasitti akka deemaa wanni ta'an afaan isaaniitiin hojjetu, afaan isaaniitiin dubbatu, afaan isaaniitiin baratu. Keenya immoo achuma funyaan isaanii jala ta'ellee afaan isaatiin illee akka qaana'u, afaan isaatiin akka arraffamu. So wanti kuni deemee biyya argitee sabdaneessaadha jenneetoo yaannu san. Isuma federaalizimiidhuma lafa kaawwame sanallee suutanii wanti sun akka sharafamaatuma. Tokkummaa Itoophiyaa kan jedhu. Tokkummaa Itoophiyaa Oromoo caala kan itti dhimme illee hin jiru. Oromoo caala immoo kan itti dhabame hin jiru. Oromoo caala immoo akka daangaa biyya sanaa kabachiise illee hin jiru. So garuu gatiin inni kana hunda kaffale suni ammallee maaltu dhufee gaafin inni immoo gaafate sun gaafii argitee dhiibamee jira, miidhamee jira, hacuucamee jira, qe'ee kiyya irratti abbaa qe'ee ta'uu dhabee jira. Qabeenyaa kiyya otoon arguu qabeenyaa kiyya nama biraatutti fayyadama. Biyya kiyya nama biraatutti fudhatee itti fayyadamaa jira. Ilmaan isaan keessaa ba'an suni tajaajiltuu yookiin hojjettuu mana keessaa yookiin gimbanyaa yookiin waardiyaa ta'aniiti biyya sana keessatti. So kuni deemee saba guddaa kana edda bifa akkanaatiin shananii amma isaan amma saawuzii irratti Sidaama irratti yaalanii jiru. Garuu wanni guddaan isaanii maal? Oromoodha. Oromoon saba guddaadha. Oromoo yoo dammaqee yoo of baree qabeenyaa kiyya irratti anatu ajajuu qaba jedha. Biyya kiyya irratti anatu abbaatti ta'uu qaba jedha. Qe'ee koo irratti anatu abbaa qe'ee ta'uu qaba jedha. Afaan kiyyaan fayyadamuu qaba jedha. Suni gaafa deemee sadarkaa guddaatti ol dhufu faayidaan isaan biyya sanarraa fayyadamaa turan suni dhabamuuf deema, hir'achuu deema. Yookiin Oromoon isaan miidhuufi miti. Kiyyumatu kanuma koo sanarratti ajajan. Kanuma koo sanarratti abbaa qe'ee sanaa haa ta'u ka jedhudha. So kana gaafa dhabanii waan isaan argitee afaan isaanii kan xiqqaate itti fakkaata. Yookiin mirgi isaanii kan dhabame itti fakkaata. So kanaaf maal gochuu qabu? Oromoo akka bineensatti akka bulguu wayiitti dhiyeessuu. So kanaaf immoo fuulduratti qabanii kan deeman nama amma biyya maqaa Oromoo keessaa bahee jedhama. Egaa waan Oromoon keessaa bahe immoo kunoo argaa jirra waan hojjetamaa jiru. So kanatu deemaa jira. Kuni immoo deemee biyyattii sana gara siviil waariitti illee geessuu danda'a. Maaliif Oromoon amma of baree jira akka durii sanaa miti. Maaliif duris taananii mootummooleen dhufaa darbaa Oromoo otoo hin qabatin miila isaaniirra dhaabbatanii biyya sana gara fuulduraatti oofan hin jiru. Ammas immoo maaliin fuulduratti qabamee kan deemu
Galatoomi Bobiqilaa yoo dandeesse bilbila keessaa inni dhaga'ama. Inni dhaga'ama bilbila yookaan kompiitara keessaan xiqqoo ishee nu caalaa akka gaarii mul'atuuti. Itti fuudhan waan yaada isaan darbataa jiran kanas hin argine. Maal yeroo amma tokko tokko naa hordofnu mootummaan kun jaalannus jibbinus mootummaa Oromooti jedhu. Mootummaa Oromoon mootummaa mootummaa isaati. Wanni Oromoodhaaf ta'aa jiru garuu taasifamaa jira. Gaafiin Oromoon gaafate suni karaa irrattuu hin dhufne bara. Inumaayyuu hin ka'u. Dur bar gaafa samoona dhufaa turan san qeerroollee jedhu. Amma qeerroon akka wanjalanyaa wayititti, akka yakkamaa wayititti, akka shororkeessaa wayititti ilaalamee adamsamaa jira jechuudha. In beeknaa bar biyya keessa waan sa'aatii kanatti waan isaan gochaa jiran. Dhiifama. Maqaadhuma Oromoo kana Oromoodhaan qabne akka hin jenne sabboonaa yookiin Oromummaa isaatiin nama boonu qabne akka hin jenne maqaa wayii taappellaa wayii shanee ona maarree jedhanii itti maxxansanii ijoolleen nagaadhaan biyya keessa taa'aa jiran sirnaan barnoota isaanii barachaa jiran hojii isaanii hojjetachaa jiran daldalaa isaanii kan daldalataa jiranii hunda isaaniitu guuranii qabanii mana hidhaatti naqaa jiru jechuudha. Kuni maalinni nama of beeku nama of ta'e yookiin nama eenyummaa isaatiin boonu kuni yoo dhabamsiisan malee akka barbaadanitti keessatti gulufanii jiraachuu hin danda'an. Yoo fudhanne amma maastar pilaaniin hafeeraa jedhamaa ture. Jalqaba dubbiin kun gaafa akka malee ka'eetoo Oromoon kaabaa kibbaa baadhiyaa corner to corner kan deemamaa ture suni har'a sun hunduu liqinfamee jira ka'eera. Garuu dhoowwineerra jedhamee waggaa lama kana keessatti ani barreen gaddaa biyya deemeen dhufee wanni baay'ee nama dinqu akka malee aksilareet ta'eetoo kan deemaa jiru lafti bal'atee lafa sanarra moo eenyutu qubataa jira yoo jennee ilaal diimogiraafiin jijjiiramee jira barama qarqaruma finfinnee kana yoo fudhannee ilaalle saboota biraatutti dhufee tokko qabatee jira. Huge lafa guguddaa kana fudhatanii. So sirni kuni sirna Oromoo miidhee, sirna Oromoo dadhabsiisee, sirna Oromoo laaffisee, sirna Oromoo eenyummaa isaatiin akka boonu dhoowwee Oromummaa kan jedhamtu sana akka yakkaatitti, akka wanjala tokkootitti, akka shororkeessaa tokkootitti ilaalee deemu waan ta'eef Oromoo dadhabsiisuun, Oromoo miidhuun yeroodhaaf itti milkaa'uu danda'u. In the long run garuu fiixa bahuu hin danda'an. Deemee Oromoo mirga isaallee biyya isaallee qabachuu hin danda'a jechuudha. Amma fedhe amma namni maallaqaan illee bitamaa jira, benefiitii garaagaraatiin itti dhiyaataa jira, manallee lafallee waan garaagaraa itti dhiyeessanii kennaa jiru. Suni yeroodhaaf itti waan akkasiitti deemu. Garuu yeroo dheeraa keessatti wanni sun milkaa'uu hin danda'u. Alagaanis immoo nama kana of fuuldura qabee gaafa kaayyoo isaa guutee fi nama kanaafillee waan iluu miti. Seenota darban arginee dhageenyeerra akka seenaatti illee seenaa Goobanaa Daacee fa'aa irratti hojjetame, seenaa Abta Goorgis Diinagdee fa'aa irratti hojjetame. So kan carraan nama kanaatis kanuma kaayyoon jiru kaayyoo argitee alagaa kaayyoo Itoophiyaan jedhamtu sun baroota dheeraadhaaf saboota guguddaa hacuucaa utubamte sana deebisanii itti fufsiisuudhaa fi qaama dhaabbatee deemuudha malee akka Oromootti wanni Oromoodhaaf fayyadame hin jiru. Inumaayyuu Oromoon daran yeroo mootolee darban caala sa'aatii kanatti sa'aatii inni gidiraa ammana hin jedhamne argaa jiru keessa waan jiruufi kanas sirriitti keessatti ilaalamee gaafileen kakka'aa turan sun illee carraa argametti Oromoon kaasuullee irra jiraata. Maaliif dhalootatti illee dabarsuu qabna. Yoo nurratti illee waan kun milkaa'uu dadhabe dhaloota jenereeshinii duuban dhufu suni gaafileen kuni takka lama sadi jedhamee qabxiidhaan taa'amee gaafiin sun haka furmaata hin argannetti gaafiin sun akka hin deebinetti wanni biyya qabna jenneetoo yaannus hin jiru wanni waa'ee Itoophiyaa wanni nu yaaddessus hin jiru jechuudha. Dura Oromoon Oromoo ta'ee dhaabbatee miila isaatiin deemuu danda'utu irra jiraataa kan jedhudha. Galatoomi obbo Biqilaa namoonni falmiitu jira. Falmiin jiru mootummaan amma jiru kun mootummaan jijjiiramaa keessaayyuu Oromoon biyya kana qabatee jira. Aga isaa barbaachisu qabatee jira. Sadarkaa muummichi ministeeraa Oromoodha.
Taanee magaalaa Finfinnee nama saba Oromoo irraa dhufedha. Duraanii akkuma dhagahamaa ture itti gaafatamaan waraana biyyattii Oromoo irraa. Oromoon wanti inni gaafataa ture biyya sana keessatti bakka isaa malu qabachuudha. Warra jedhanii falmantu jira. Akkasuma jijjiiramaan booda Oromoon bakka isaaf malu qabatee jira. Kana booda gaafiin kaasiina. Gaafiin Oromoo deebi'ee. Gaafii hafe immoo adeemsa keessa deebisna jedhee warra falmutu jira. Akkasuma isin akka amma deebisaa jirtanitti dubbataa jirtanitti qabsoon Oromoo gaafiin Oromoon deebi'ee hin jiru jechuu jirtan. Oromoon akka yaade akka barbaade deemuu hin jiru jettani. Yoo akkas ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafa aangootti dhufu Oromoon muummicha ministeeraa kan akka ta'e hin beeku ture. Yoo beeke nama gaafii Oromoon deebisne nama dhimma Oromoo irraa dantaa hin qabne Oromoon maaliif gara aangootti fide? Balleessaan kun kan Oromooti moo kan eenyuti? Nama dantaa Oromoo hin qabne aangootti fide itti kennee kataa'e qeerroon jijjiiramaa fide namni hin taane namni qeerroon hin beekne gaafa dhufee aangoo fuudhee biyya kana nan qajeelcha akka Oromoon fedhutti jedhee fuudhu maaliif dhame? Oromoon hin beeku ture Dr. Abiy Ahmed gaafiidha. Guddaan kan turning pointiin Oromoon kaawwatee ilaaluu danda'u qabu bakka sana. Qabsoon kun gaafa finiinee deemu qabsoon kun akka malee wareegama ulfaataa itti kaffalamee dargaggoonni egaa dijitiidhaan akka jedhamutti 6,000 kan sanaa olis ta'uu danda'a kan wareegee waggoota arfan sana keessatti malee sanaan dura waa baay'eetu inni jedheera. Garuu more actively kan deemaa ture waggaa arfan sana keessatti yoo xiqqaate namni 6,000 itti wareegamee jira. Egaa akka dijitiin isaa kan amma jedhu garuu sanaa olis ta'uu danda'a. Kan hidhame immoo 100,000 oli kan ta'u. So yeroo wanni sun taasifamaa jiru qaamni amma jijjiirama jedheetoo ol dhufe suni qaama waan sana miidhaa turedha. Namni kan beekuu qabu. Argitee Abiyyis haa ta'u, Lammaanis haa ta'u, tiimiin humtamma OPDO jedhamu kuni namoota ijoollee dhiyoodhumatti sesseenanii too jiranirraa ka hafee warri duraa suni amma mataarra ka jirus durumayyuu kaasee Oromoo kana miidhanii sadarkaa qondaalummaa, sadarkaa koroneelummaa, sadarkaa jeneraalummaatti kan ol dhufanii lafumaa ka'anii miti. Waan isaan feevarii godhanitu jira. Diinni yeroo isaan ijaarratu akeeka qaba. Oromoottiin fuuldura qabee deemuudhaaf isaanis hinaalle OPDO'n gaafa ijaaramtu nu yomaa humna ittiin qabnu nu ergamu malee jedhanii waltajjii adda addaa irra dubbatanii jiru. Kanaan nuyi miti kan jedhu isaanuyyuu ragaa ofitti ba'aa jiru turan. So qaamni isaan ergate suni waan sababa isaan uummateef qaba. Akkatti ergatus qaba, akkatti hojjechiisus qaba, akkatti isaan itti fayyadamus hin qaba jechuudha. Bu'aa isaan irraa eegus argataa ture jechuudha. Warri amma aangootti dhufan suni yeroo sanas barii ifatti gadi ba'anii mul'achuu haa baatan malee dhoksaadhaan immoo haala meeqa hojjetaa turanii jechuudha. Miidhaa garaagaraa, badii garaagaraa, Oromoo balleessuu, ajjeesuu, hidhuu, ukkaamsuu, gara dhabamsiisuu. Amma namoonni as buuteen isaanii dhabaman meeqa jenneetoo hin boonye. Namoota jajjaboo jennee hin beeku kan godhan isaan kana. Fakkeenya tokkoon sitti hima. Yeroo tokko biyya baadiyyaatti yeroo akkas 97 akkas hin ta'a. Baadiyyaa deemee gara Amboo akaakayyuun kiyya hin jiru nafsi isaanii amaaru. Achi deemnee naawwanni jennu wasiilli koo tokko hidhataadhuma biyyaatirraa waan ta'e meeshaa wayii fudhatee deeme. Gaafa deemu namichi meeshaan irraa fudhatame suni deemee riippoortii godha warra Ambootti. Gaafa deemee riippoortii godhu baadiyyaa fagoodha sa'aatii 4 deemsisaa. Maal godhanii nama 10 moo 11 ta'u waraanni halkan deemaa ture gara barii irratti gara qe'ee dhufe jechuudha. Qe'ee akaakayyuu kooti. Achi dhufanii gaafa wanni jedhan namoota kunnan sana keessaa namni Tigree takkittiidha kan keessa ture. Namni 9 Oromoodha jechuudha. Amma namoota fidaa qawwee jedhanii akka carraa gurbaanis achi hin turre maanguddoota akka ofii akaakayyuu adaadawwan koofaa achitti reeban jechuudha.
fidda malee jedhanii mi'a kana gaggaragalchanii waan adda addaa godhan. So isaan keessaa nama Tigiree tokkotu isaan hoogganaa ture. Kuni warri kalaala amma Tigireen sun amboo kaasee baadiyyaa keessa deemuudhaaf karaas hin beeku, afaanis hin beeku, lafas hin beeku. Kan geesse eenyudha akka riqichaatti jara salgaan kana fakkeenya minimum example easy taate takkan isinitti maaya. So geessanii sana hunda reebanii qawwees dhabanii maanguddoota qabanii mana hidhaatti geessan. Mana hidhaa geessanii jaarrolii luk gaafa onneedhan maanguddoodhan achi deemanii asifatu booda isaan kun gurbaan hin jirre gallakkisaa jedhee jechuudha. Tigreech gaafa jedhuun akkamiin gallakkisna isa yoo asitti hidhee mucaan hin dhufa dirqama jedhan. Laalaa kaawwan isaan jechaa ture. Ani Tigreenis waan gaarii goote jechuufi miti. Warri TPLF. So more kan jarri isaan uume suni yaadu oli yaadaa turan jechuudha nama miidhuudhaaf, nama balleessuudhaaf, nama dhabamsiisuudhaaf. So qaama sanatu barii gara kanatti dhufe. So gaafa gara kanatti dhufu Oromoodha moo isatu hin beekne kan jedhe kana Oromoon dhugaadha. Bakka sanatti shawwadamnee jirra. Oromoo kana naumti haalullee hin jiru. Namni dantaa fi benefitii garaagaraatiin itti dhiyaate naa ta'ee jira jechuu hin danda'u. Suni mirga isaaniiti. Akka waliigalaatti garuu Oromoon shawwadamee jira. Waliigalatti. Maaliif? Nama kana namni hin beeku. Nama kana organizationidhuma kana iyyuu kan uummate nama biraati. Kan isaan uummatee to'annii jedhu. Akkuma duratti example siiyeme sana ammas na warra uumee olillee jaalatamuu fudhatama argachuudhaaf warra hojjetaa turedha. Qaamni kuni qaama sana keessaa ba'eedha. Qaamni kun sana keessaa gaafa ba'u egaa jijjiirama tiim lammaa jedhanii gaafa uumanii amma akka yaadu tiimii lamatu ture natti fakkaata. Ani akka amma xiinxalaa jirutti maaliif asii tiimii Oromoo ittiin fakkeessuudhaaf. Asiin immoo namichumti kun dhokatee Amaara waliin illee akka hariiroo qabu. Sana immoo innus dubbataa ture. Darallee miti. Izeemaa faana informationii dabarsaan ture maal faa jedheetoo yeroo adda addaa dubbataa ture. So gaafa fudhannee laallu asii Oromoo waliinis hin dhaabbataa miila tokkoon achiin immoo Amaara waliin illee more of garamitti deeme kaa deemee Oromoo dadhabsiisaa Amaaraatti hirkachuu dhufe jechuudha. Oromootti afaan itti fakkeessee kana booda Oromoon afaan isaatiin onne kana booda harki 99 dhumee jira afaan illee afaan federaalaa ta'uu fi magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinneen labsamuu fi waan garaa jedhanii Oromoodhuma kana argitee hawwisiisatuma hawwee abjuudhaan itti fakkeessatuma itti dhufan. Asiin immoo mana biraa keessatti immoo Amaara akkatti isaan progress godhaniitu akka isaan jajjabaatanii dhimmi isaanii kun akka wanni ta'u jabeessanii ofitti qabanii jechuudha. Ofitti qabuu qofa otoo hin ta'in waan Amaarri yaaddu sanallee road map jedhame sun kan fudhatanii too deema. Kunoo isaanumtuu inaallee abbaan itti kennes gadi ba'ee dubbatee jira. So kana booda Oromoo naashinaalistoota jedhaman kana dhabamsiisu. Kuni amma itti fakkaata malee Oromummaan bar dhiiga keessa jira. Otoo dhabaman ta'e baruma Maammoon faa, baruma Taaddasaan faa, baruma Hayilamaariyaam Gammadaan faa sana dhaabbata ture. Sana booda wareegama meeqatu kaffalame? Dhaloota meeqatu itti darbe? Wanni kuni dhugaatu isa keessa jira. Dhugaatu dhiiga Oromoo keessa dhugaatu lafa sanarratti lallabaa jira. So bakka Oromoon itti shawwadamee gaafa jaarmiyaan Oromoo OLFis haa ta'u, qaamonni OFCs haa ta'u, warri biraatis haa ta'anii gaafa biyya keessa galan aktivistoonnis haa ta'anii zim jedhamiituma namichuma kanatti qofa kennuu otoo hin ta'in silaa kan godhamuu qabe amma darbee jira. Walqixa sheerii irraa qabnaa mootummaa ce'umsaa dhaabbachuu qaba kan jedhu sana itti deemuu danda'utu irra ture. Garuu maal yaadan isaan? Mootummaa Oromootu nuu dhufe afaan keenya dubbata yaada keenya qaba. Inni yaadattu yoo ta'e gara dhumaarratti afaanuma siyaasa OLF keessatti dubbachuu jalqabanii jarri kun waltajjii argatan hundarratti iyyuu gadi ba'anii yeroo sana. So maal inni kun tapha argitee Oromoo hawwachuu, Oromoo gara ofiitti harkisuu. Namni of dagatee jarri kun dhimma kiyya naa raawwata, dhimma kiyya harkaa qabu, lakki ittiin jarjarru, yeroo haa kenninuufi, maalee haa goonuufi wantoota akkasii yeroo jedhaman sanatti garuu isaaniif yeroon kennuun tokko Oromoo argitee garaadhaaf deemu sana bitachuudhaaf carraa kenneef. Lammaffaa alagaadhaaf immoo argitee alagaa yaadni isaanii sun hidinlii akka lafa kaawwamee itti deemamu
hojjetutti deemanii jechuudha. So kanarratti eenyu shawwadame Oromoo. Namichi of beekaa, qaama isa ijaaree sin beekaa, maaliif akka ijaarame sin beekaa, mataasaa keessa guutuu kan jiru waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyaan tun immoo battaluma lafaa kaatee kan wanni uumamtuu miti. Yookiin seenaa inni dur kaase suni akka jedhee dubbatu sanaa miti. So inni gaafuma jalqaba dhufee gara sanaatitti dhufu maal laayitii nutti agarsiise. Siidaawwan achi tortoree achi jala taa'an sana fideetoo isaan kana wanni jedhe. ECA keessatti kan Mallasaan Haayila Sillaaseen ijaaramuu qabu jedhee falme sana yeroo OAU keessatti warra Afrikaa mootummaa Afrikaa Yuuniyeeniin yeroo dhaabbatu Haayila Sillaasee shoora taphatee jira. Kanaafuu asitti siidaan dhaabbachuu qaba jennaan bara Mallasaa hin dide jechuudha. Maaliif Afrikaadhaaf waa godhu malee biyya kana keessatti immoo domestikii irratti waan baay'ee badii uumeera. Kanaafuu kun hin ta'u jedhee dide. Namichi kun battaluma dhufee sana dhaabe. Nutti agarsiise akkaataa inni itti deemu. Asii Minilikii fi immoo Haayila Sillaasee wal bukkee dhaabe. Kanas immoo Oromoo maal jedhe yeroo haa kenninuu fi alagaa dagachiisuudhaaf look inni himeera tokko Oromoo xiqqeesseera sabboonummaan Oromummaan jedhe. Lammaffaa seenaan inni dubbatu gaafuma jalqabaarraa kaasee seenaa Itoophiyaa. Nuti dhaloonni ammaa kun kan argitee seenaa mataasaa keessa jiru seenaa Minilik otoo hin ta'in seenaa Taaddasaa Birruuti. Kan mataasaa keessa jiru. Seenaa Haayila Sillaasee otoo hin ta'in seenaa Waaqoo Guutuuti. Seenaa Ilamoo Qilxuuti. Seenaa Jaarraa Abbaa Gadaati. Wanti inni waltajjii irratti jarreen kana hunda akka diinatitti kan ilaalamee akka Oromoo xiqqeesse wayititti ilaalamee guyyaa takkallee maqaa isaanii otoo hin ka'in guyyaa takkallee gaafa itti barbaadan mana barnootaa Taaddasaa Birruu ijaarre mana barnootaa maalii ijaarre. So Oromoon kan gaafate aangoo qabachuun qabaa miti kan jedhe yookiin jeneraala ebaluu naa kaa'an jenne yookiin xaqilaa ministirii nama akkanaa naa kaa'an jenne yookiin koroneela akkanaa naa kaa'an jenne kan gaafate gaafisaa sun dheedhii ammallee hin tuqamne. So garuu namoonni maal jedhu Oromoo aangorra jira. Namni kun bannaan Oromoon baduu isaatii jedha. Mee haa fudhannu baruma Oromoon bar biyya sana keessatti aangoon qabanne hin jiru. Haayila Sillaasee mataa isaatiin yoo fudhanne Oromoodha akka jedhanitti kan seenaadhaan karaa abbaa isaatiin. Mangistuus immoo yoo fudhanne amma akka jedhamaa jirutti innis Oromoodha. Militeeriidhaan akka malee warra wanni jedhan jeneraaloon baay'een isaanii Oromootuma biyya sana qabanni jechaa ture. Duraanis akkasumatti. So kan ammaa kun bar isaan irraa addaa miti. Inumaayyuu hammeenyani isaan irraa adda jechuu hin dandeenye. Hammeenyan nama jiru kun. Kanaafuu ammallee daguun kun dagachuun dagachiifamuun argitee nama keenyatu achi jira. Ani nama kiyyatu achi jira miti. Namni kiyya achi yoo jiraate anaaf kan ta'u, saba kiyyaaf kan ta'u, uummata kiyyaaf kan ta'u, gaafin kiyya yoo naan deebisnee namni sun alagaadha malee anaaf nama kiyyaa jedheetu yaamuu hin danda'u nurra hin jiraatu jechuudha. Namni kun yoo bade biyyi hin baddi. Abaddu biyyi anaaf kan hin taane, Oromoodhaaf kan hin taane biyya sana baatee deemu, uummata biyya sana baatee deemu, uummata biyya sanaa fi utubaa ta'ee jiru, uummata guddaa kana, uummata sirna bareedaa qabu, uummata isaan dimokiraasiidhaan amma afaan itti fakkeessanii deeman kana inni bara dukkanaa sana keessatti biyyoonni guddan kun illee otoo hin qaroomin qaama geggeessaa turedha jechuudha. Uummata akkasii kana kaan illee bara hin dhiibne bara of biratti hin jibbine of biratti na biraa deemaa hin jenne qeen kun wajjin jiraannaa jedhee kabajee ulfina kennee fi waa meeqa kunuunsee qaama jiraachisaa uummata jiraachisaa jiru kana akka uummata bulguu akka uummata argitee biyya biraatirraa dhufee biyya sana weeraree miidhaa garaagaraa fiduudhaaf saganteeffate wayii fakkeessanii itti deemu. Kanaaf dogoggora guddaa kan godhe Oromoodha. Kana hin fudhannaa. Anis akka nam tokkootitti yeroo sana nutti fakkaatee waan baay'ee dedeeggaraa turre garuu ji'a 5 ji'a 6 booda haala isaa gaafa laaltu si wanni si godhe. Garuu ammallee namoonni akkuma yeroo sanaatti ammallee yeroo haa kenninuuf yeroo kana booda yoo kennite malee arginee bari yeroon kenname wanni godhamaa ture. Finfinneen akka malee babal'atte. Waggaa lamaan sana keessatti. Afaan Oromoo dubbachuun qaanii ta'e. Irreecha yeroo tokko sitti mul'isanii kana booda hin jiru siin jechuuf kana booda Finfinnee keessattuu haala itti deemu kan waaqnaa beeku. So namoota sabboontota ta'an, namoota eenyummaa isaaniitti boonan, namoota argitee dhalootaaf qaranii dhaloota dhufuuf immoo seenaa guddaa dabarsuudhaaf yaada qaban kana kaan birrii bitan, kaan immoo ofitti qabanii mana hidhaa keessatti iraarsaa jiru jechuudha. Ani yoo xiqqaate sa'aatii kanatti waggaa lamaan kana keessatti nama 10 haga 15 faamilii kiyya keessaa hidhaa jiru jechuudha naannoo Ambooti. Waa tokko tongooni gariin isaanii hojjetaan hojii irraa fuudhanii mana hidhaa keessatti maaliif yeroo
protestii ture sana yeroo qabsoon ture sana actively socho'aa turan. Ijoolleen kuni mootummaan kun mee keenya jedhaniillee warra yaadaa turanii jechuudha. Garuu maal bifa biraatiin approach godhanii waan didanii fi deebisanii qabanii mana hidhaa naqanii jechuudha. Kun waan hedduu deemaa jira. Kanaafuu qaamni kuni qaama duraanuu dhokatee argitee nuyiif saampilii wayii nutti agarsiisee ofiif immoo waan dhugaadhaaf hojjechuudhaaf deemu sana karaarra buufatee itti deema. So deemee biyyi kuni siviil waariitti deemuunsaa hin oolu. Ammallee humnaan argitee reenjarii isaanii uffatanii biyya namaa deemanii wareeranii waan garaagaraa godhanii so nutti mul'isaa waan jiraniif kun immoo sodaallee yookiin rifachiisuullee hin qabu Oromoon waan garaagaraa gochaa turan hin beeknaa kunoo akkuma dhagaa hordofaa turreetti wallisaa keenya akkatti du'ellee akkatti ajjeefamellee amma seenaan sunillee suuta barzimzim jedhamaatuma jira. Sana duras jeneraal Tigree sana akkaataa isaan ajjeesan sana duras immoo injiinar Simanyoo jedhan sana akkatti ajjeesan. So wanti kun amma aadaa ta'ee jira. Normaal laayifii ta'ee jira du'uun. Inumaayyuu du'a keessaa immoo du'a sukkaneessa nama ajjeesanii qalanii morma bakka biraatitti qaama biraa bakka biraatitti sanuyyuu immoo maal godhan amma dhiyoo kana waggaa dhagee. Nama hin ajjeesu uffata waraanaa itti uwwisanii ummanni akka laalu godhu. Ummanni gaafa dha'u waraana du'e moo jedhe yookiin immoo shaneedhaa maal fa'aa du'e jedhanii moo oloon. Garuu nama siviiliidha. Makiinaa keessaa nama fuudhanii ajjeesanii kan beeknutu jira. Ajjeesanii reeffa isaa uffata wotaadaraatti uwwisan ummanni akka laalu moo karaa banuuf. Garuu warri isaa suni fuudhanii awwaaluu hin danda'an. Bakka isaan kun immoo geessanii awwaalanis hin beekamu. So wanni kana caalu hin jiru. Argitee qe'ee keessatti teesses du'aa jirta. Karaa soggaa deemtu waanuma akkasii si mudata. Kan si ajjeesu, kan si miidhaa jiru qabeenyaa kee, oromummaa kee, lafa kee argitee bal'ina lafa sanarratti ati qubattee jirtu aadaa bareedaa ati qabdu sanatu kan kee maaliif kiyyan taane kan jedhuuni waan deemaa jiruu fi mootummaan kun mootummaa kiyya jedhee namni ammallee of gowwomsee yoo jiraate kun mataan isaallee laalamuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kan gaafii ati gaafattee fi yeroo sanatti kan shawwadame Oromoodha malee nama dhufe sanaa namni dhufe sun immoo akeeka qaba. Akeeka isaa immoo takka lama jedhee lakkaa'ee barnutti agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu kana bifa kanaatiin yoo laalle gaariidha jedhee tayyaada. Galatoomi obbo Biqilaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenyarraa qophii jirraa miidiyaa ijjata arabaa jedhu jalatti keessummaan keenya obbo Biqilaa Deettii USA State Minnesotaarraa dhimma siyaasa biyya keenyaa akkasumas immoo Prime Minister Abiy Ahmed akkamitti aangootti dhufee Oromoo fakkaatee aangoo qabatee qabsoo Oromoo karaa hin barbaadamne oofaa kan jedhu irratti mari'atu jirra. Obbo Biqilaa ittuma fufnee akkuma argaa jirru dhagahamaa jiru keessaayyuu bakkeen kaani waggaa lama guutuu erga jijjiiramni dhufeeyyuu itti jira. Lixa Oromiyaa Wallaggi akka jirutti waraanarra jira. Kibba Bahaa Baale Gujii Boorana akkasuma Oromiyaa Bahaa Hararge Bahaa Hararge dhiyaa Wallo karaa hundaani waraanatu jira. Oromoo ajjeesuu jiran hidhuu jiran. As dhiyootti immoo jiddugala Oromiyaa keessaayyuu karaa naannoo Amboo kibba lixa shawaa akkasumas kaaba shawaa irratti akka atamma kaaste uummata nagaa karaa qabanii nama karaa deemu naannoo bosonaatti yoo arganii qabanii hidhuudhaan maatii haadha manaa obbolaa abbaa haadha hidhuudhaan namni kun eessaa dhufe bosona keessaa dhufe jedhanii dararuu jirani. Akkasumas immoo ijoolleen ajjeefaman jiru. Bosona keessatti galtanii mootummaa waraanuuf jirtan jedhanii warri qabamanii ijoolleen nagaan qeerroon nagaan ajjeefaman jiru. Haalli kun mootummaa kanaa fi uummata Oromoo walitti araarsaa deemamoo irra caalaa walirraa fageessaa deema jettanii yaaddu? Yaa bareedaadha. Egaa wanni deemaa jiru kuni ilaal Oromoo ajjeestee ajjeechaa sanuu ajjeechaa sukkaneessaa ajjeechaa argitee ta'ee yookiin mul'atee hin beekne addunyaa irratti raawwattee gaafa reeffa isaallee dhoksitee ta'u
argitee maatiin sun otoo awwaalleellee otoo biyyootti uwwisneellee gallee jedhee bari yeroo hunda inaada. Akka saba guddaa kana dhiisitu maatiin tokkoyyuu namni irraa ajjeefamu kuni yoo xiqqaate extended family waliin jennu xiqqaatti nama 50-20 haa ta'u. Namni 20 namni 50 dallanee jira look. Namni 20 namni 50 kuni yeroo hunda kufaatii mootummaa kanaa fi akkam godheetanii haaloo yookiin gumaa ijoollee kiyyaa gumaa abbaa manaa kiyyaa gumaa obboleessa kiyyaa baa jedhee halkanii guyyaa yaada malee mootummaa kana na jilbeeffachiisee tolee jedhee gateetti kiyyatti kenneetan jiraadha jedhee namni yaadu hin jiru. Kana jechuun maal? Oromooni argitee amma baachuu danda'u sana baatee jira. Amma gochuu danda'u hunda godheera. Look, amma waa tokkoon sii kaasa. Barnoon nama sa'aatii kanatti hin jiru biyya sana keessatti. Look, generationiin tokko amma akka dadhabaa jiru. Tokkoffaa qabata ta'e malee koronaa kanaaf amma isaan dhimmaniillee miti. Koronaa kanaaf otoo dhimmanii bari isaan hiriira naabaa jedhu, sangaa naa fidaa jedhu, re'ee naa fidaa jedhu, walgahii yaamanii waan adda addaa wanni godhu, loltuu walitti qabanii sirbaa oolu. So akka koronaadhaaf yaadamu. Koronaan immoo akka malee biyya sana akka miidhaa jiru wantoota tokko tokko keessan bahaa jiru hin dhageenyaa jechuudha. Akka malee miidhaa guddaan magaalaa Finfinnee keessattuu deemaa jira. Baadiyyaa garuma magaalaaf sanarraa iyyuu bahamee gara biraan naa deema iyyuu. So amma maalinni kan isaan gochaa jiran. Hin beeku akka Oromoon dallanee jiru. Hin beeku akka Oromoon isaan hin barbaanne. Akka isaan hin fudhanne. Siyaasni isaanii kun siyaasa Oromoo waliin wal fudhatuu miti. Gaafii Oromoo kana ajjeesnee, hiinee, balleessinee, ukkaamsinee yookiin ajjechaa sukkaneessaa goonee Oromoon rifatee akka adabatee ta'u yookiin akka sodaatee hafu argitee bakka mootummaan kuni yoo akkas godhe akkana godha akkas namni bare biyyatti amma waggaa karaa deemani maana laal ta'ee loltuuni garagalee nama reebaa jira. Laal kuni kan haga yoomitti itti fufuu danda'a. Namni reebamu kuni immoo haga yoomitti itti reebama. Bakka tokko irratti bariin dhaabbataa bara. So gaafa sadarkaa laal kanaan duras bar deemee waggoota 27 deemee otoo kutaa adda addaa keessa nama hidhan, nama ajjeesan, nama miidhan, nama reeban. Deemee waggoota arfan sana waan ta'e arginee jira. Isaanuu arganii jiru. Otoo beekanii bar Oromoon kun isaanii baala ulataadha. Isaan iyyuu bar gabrummaa jalaa baase. Hidhamneetiin nuti hin ajajamne malee ajajaan turreedhaan isaanuu amanan. Isaanuu bar bilisoomsee jira bar. Kana hunda irraanfatanii yookiin kana hunda gatanii itti garagalanii sumatti jechuudha. Jalqaba bara sabuma kanatti garagalan. Amma maalin okay koronaa kanaan suni ta'aa jira amma wanni baay'ee cuccufamaa jira. Iskuula moo maal godhan? Kukkutanii barsiisuu jalqaban yoo namni hordofaa jiraata ta'e. Kutaa 8 kutaa 12 maaliif jenna maatiriikii fi ministirii jedhan. Okay sunitti deema. Kaan sababa qabu amma. Iskuula barattoonni kun yoo walitti dhufanii hin beeku waan ta'uuf deemu. Arganii jiru. Humna Oromoo kanas baranii jiru. Hubannoo Oromoo kanas hin beeku. Sabboonummaan Oromoo kunis immoo akkam akka ta'e hin beeku. Barattoonni kun bararra faffacaasanii qe'eetti hidhaa qe'ee adda addaa keessatti ajjeesaa biyyaa godaansisaa jiran kuni gaafa barnootatti walitti dhufu the first question schoola boardii irraa barachuu otoo hin ta'in question isaa sanas mataa isaa keessa bilbilaa jira. Hiriyaata jalaa du'e, obbolaa jalaa du'e, wal argu humna walii ta'u gaafiin keenya sunoo jedhanii kaasuuf deemu. So kanaaf maal gochuu jalqaban? Iskuula aga koronaa waanii jedhutti jedhan. Okay. Amma immoo banuudhaaf yaada qabuu jedhan. Yaada qaban kana immoo maal fidan amma? Akka isaan gara Oromoo goran fakkeessanii immoo Amaara arrabsuu jalqaban warra gruupii warra Noorzii kana Amaartota. Isaan abaaru. Amma nama hawwatu kalaal jarri tun dhugaa qabdi. Gara Oromoo gortee meeqa amma hin argina sooshaal miidiyaa kanarratti waan adda addaa darbatamaa too jiru. Warra achii sunis barqee Amaaraa irraa ammoo warri maalin biltsiginnaa warra Amaaraa jedhaman kunis bari uummata isaanii biratti akkuma isaan kanaa bar jibbamtoota bar isaanis bar warruma biraatu tuume mitiiree warruma amma qe'eetti galanii lolaa jiran kanatu isaan uume bar. Amma ummata biratti jibbamaniiru isaan sunis. Isaan kunis ummata biratti jibbamaniiru. So barnoonni kun yoo baname kanachii kan Noorzii illee hin beeknu kan sochii naannoo sanaa kanasii garuu kolchinii baateeti
manatti gale malee dabtara isaa qofa qabatee miti kan manatti gale. Ammas gaafa dhufu dabtara isaa fuulduratti kwestionii sanatu jira. Isa fudhatee gadi dhufuuf deema. Hiriyaa isaatiin wal arguuf deema. Isa du'arraa hafe isa hidhaa keessaa bahee yoo jiraate kan hin hidhamne yoo jiraate walitti dhufu. Kuniin ka'a hin beeku. Kanaaf maal godhu? Amaaraan walata karuu jalqabu amma naannoo Amaaraa waliin. Yeroo walata karan Oromoo asii hawwatu. Maali filannoo hin goonaa jechaa jiru. Filannoo gara Gimbootii moo maal keessatti goonaa jechaa jiru. Innis rakkina mataasaa qaba. Kanaaf maal godhu? Barattoota kana argitee amma Amaara waliin wal arrabsaa beekaa gagaa argitee faabrikeet godhanii isaan sunis hin arrabsu kunis hin arrabsaa. Ahaa akkamitti Oromoon Amaarri moo har'a maal taateen nu arrabsiteedha Oromoon hin butamaa. Barattoonni tunis gaafa baatu ahaa akkamitti Oromoo bulchaa jira nama keenya arrabsa. Biizii godhu jechuun bakka akka ati waan kee sana kan kaleessa mataa keessatti bulfattee jirtu sana akka hin kaasne yeroo yeroodhaan waanuma adda addaa sitti qocaa deemu. Waan duubatti hafaa waan argitee asumee ta'e tokko har'umattiin oolanii bulan boru kan itti fufuu hin dandeenye argitee Oromoon isaan caala qaroomee baree jira. Kanaan dadhabsiisaniiti gaafa argitee isaan waliin walata karaa ati gara Oromoo gortaa ahaa isaan kun kiyyaa akkamitti jalaa abaaru warri garasiis akkasumatti sana booda garamitti gaafa filannootti gaafa deemani kun nuti naannoo keenya akkana gochuufi biyya keenya akkas gochuu jarra akkas nutti gad isaan sunis akkasuma jedhu. Opidiyoo miti kan nu bulchaa jiru nuyi akkas goonaa akkana goonaa uummanni waliin hiriiraa jiru. Isaan kunis immoo nafxanyaa miti kan bulchaa jiru nuyi har'a argitee isa sana achitti galchinee jirraa kanas immoo likkiitti galchinaa akkana goonaa kuni tapha duubatti hafa. Kanarraa Oromoon dammaquullee baruullee of beekuullee qaba. Dhimma isaa kana kan raawwatuu fi ilmaan isaa keessaa baate. Ilmaan kaleessa argitee eenyummaa isaatiin boonu, sabboonummaa isaatiin boonu, gaafin kiyya sun hin tuqamne, hin deebine, gaafin dheedhiidha ammallee gaafin naa deebi'uu qaba jedhee dhaloota jiru sanatu deeffata malee qaamni kuni abjuunsaa bal'aadha inni akkaataan isaan itti yaadan. Inumaa gara Afrikaatti ol ce'u. Kan Itoophiyaa sanammaa kun argaa jirra. Biyyattiin bar diigamteerti jechuu hin dandeenya. Waaqumatu ishii eegaa jira malee. Kanaaf of dagatamuullee hin qabu. Kana namni baree dammaqee dhimma isaa kana anumatu deeffachuu qaba jedhee gaaffii isaa sun yeroo hunda duratti illee tuqee jira. Halkanii guyyaan hundiyyuu kaasuu danda'u isteejii argame irratti. Akka isaan yaadanitti wanti sun akka mataa namaa keessaa bahu. Waan adda addaati ilaalla. Torbanii bar waanuma haaraatiin nutti gadi bahu. Nu immoo waanuma isaan sanaatuma fuuneetuma yookiin hin arrabsinaa yookiin hin deebisnaa yookiin hin deeggarraa sana ta'uu qabu. Nuti farm istaandii qabaachuu qabu. Gaafin keenya hin deebine. Gaafin keenya kana hin beekamaadha. Isaanis hin beeku. Isaan bilaan bilchanii bira darbuu barbaadu. Kanaaf namni keenya kan beekuu qabu wanni isaan irraa nutti dhufu kuni sirriitti gadi fageenyaan laaluu danda'utu namarra jira. Bineensa gowwaa boolla tokkotti lamuu waraanu jedha. 2018 barra akkatti shawwadamne kana namni beeke wannummaan jara kanarraa dhufu utumallee dhugaa ta'ee fudhachuudhaaf amma akka nam tokko na rakkisa. Parsanaalii nama jara kanarraa. Jarri isaan waliin jiraniitu biyya kana mootummaadhuma amma jiru irratti sarkilii isaanii kan jira sadarkaa ministeerotaa, sadarkaa ambaasaadarootaa, sadarkaa ofiisaroota garaagaraa yoo fudhannee ilaallee warra biraati. Actually nuti aangoo miti kan gaafanne gaafii guddaanu gaafii biyyaa qabna. Gaafii lafaa qabna, gaafii afaanii qabna, gaafii eenyummaa qabna. Namoota adda addaa shoomanii nu fuuldura qaban kunis eessaa ba'an isaanoo eenyu gaafii eenyu raawwachaa jiru kan jedhu sana laaluu danda'u nurra jiraata. Otoo akka gaafii Oromoo ta'anii bari har'a Oromoon biyya namaa deemee dhumuus hin qabu, waraanuus hin qabu ture. Waan nu laallanne keessa deemeeti humna isaallee, qaama isaallee, qabeenyaa isaallee irratti dhabaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf gaafii keenya nuu deebisu jennee yaaduu danda'u nurra jiraatu. Maaliif arginee jirra shawwadamuu hin qabu. Wanni amma isaan olii gad oofan kunis hawwachuudhumaaf argitee gara filannoo karaa nu deemsisu ati akkana godhi an akkanan godhaa. Look ammallee hin arginaa namoonni meeqa akkamitti baluun jalaa abaaru akkamitti nama keenya akkas nu jalaa godhu wantoota akkasii kanarratti of eeggannoo gochaatuma gaafileen keenya kuni moora akkaataa deemuu danda'an. Akkaataa argitee deebi'uu danda'an irratti bifa hundaanuu lolachuun
lolli jechuun pirootestii sunis yoo goote qabsoo karaa nagaa jedhamu sunis argameera. Self defensittuu seenuu danda'u namarra jiraata jechuudha. Ofirraa dhoowwuun loluun mirga kun immoo seeranis kan lafa taa'edha. Bifa sanaatiin yaannee deemuu danda'utu nurra jiraataa kan jedhu. Galatoomi obbo Biqilaa. Beekaa gaaficha yoo Deebisee jirta. Ibsaa bareeda gaarii ta'e kennitee jirta. Dhaggeeffattoonni keenya akka irraa hubannoo argatanii abdii qabnaa. Mee ittuma fufuudhaan egaa qabsoon Oromoo waggaa baay'eedhaaf deemuu jira. Siqee yeroo adda addaatti gufataa gufatullee immoo xiqqoo fooyya'insa xiqqoo agarsiisaati fuulduratti kan deemu akka warri keessa darbee jaarroliin jedhanitti akkasumas immoo namoonni siyaasa akka jedhanitti. Garuu qabsoo Oromoo kana siyaasa Oromoo sabni Amaaraa maaliif sodaatan? Gaafii bareedaadha wanni kun. Ilaa qabsoo Oromoo kana xiqqoo tuquudhaa fi waan bal'aa keessan seenu namni baay'ee kan beekudha. Isuma amma dhiyoo kan biyya keessa haala jijjiiru kana amma jaarmiyooleen Oromoo biyyatti seenanii wanni tatta'aa jiru kana gaafa arginu silaa laal Oromoon carraa takkittii qaba. Oromoon akka Oromootti inni diina keessa jirus bari qaama Oromooti bara. Argitee haala hubannoo dhabuu yookiin dantaa biraatti dhiyaatee yoo ta'e malee yookiin dhalootaan immoo rakkina yoo qabaate malee akka Oromootti feetiin keenya tokkuma. Argitee Oromoo kaaniif darbee Oromoon kaanaa miidhamu kan jedhu hin jiru akka waliigala Oromooti. Silaa jaarmiyooleen Oromoo gaafa biyyatti galanii hiree argaddurii waan adda addaa isaan sarbaa ture. Walitti dhufuudhaanuu haala gariin isaanii bosona keessa jiru, gariin isaanii biyya ormaa jiru, gariin isaanii biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiraatu ta'a. Carraa argatan sanaan silaa wanni isaan wal miidhan hin jiru. Kottaa walitti haa dhufna. Akeeka tokkoon manaa baanii, kaayyoo tokko waliin manaa baaneedhanii walitti dhufanii silaa tokko ta'anii mari'atanii too dhimma isaanii kana karaarra otoo buusanii amma namicha kana chaaleenjii gochuu numa danda'u ture. Wanni ta'aa ture maaliin waldhabbii kunoo persoonaal jira miti konfliktii xixiqqoo ture sana achitti deemanii numaayyuu balbala qe'ee diinaas deemanii ebelufaa akkanaa ebelufaa akkasii gaafa jedhanii isa oduu fuudhee fi dhaqu sana bitachuu jalqabee jechuudha mootummaan loo. Mootummaan kun mootummaan argitee maayinoritii irra dur ijaarame kun biyyi suni maayinoritiitu maajoritii akkaataatti bitaa ture sana beeknudha akkasuma ture. Humna guddaa kana divided and rule yoo gootee dadhabsiiste bituudhaaf sii salphata. So Oromoo keessaayis haga tokko ofitti hawwatee ofitti qabe. Gari amma nadinka gaafa naru. Mormituudha jedhamu. Wanni isaanii immoo gaafa laaltu mootummaa gaafa deeggaraa oolan argita. Waanuma bakka waanuma mootummaa sanaa baasaa oolu. Waanuma mootummaa sana appreciate waanuma eenyuun mormuudhaaf achi akka ta'an waaqni kun haa beeku. Mormituudha jedhamee maqaa Oromooti. Gariin immoo mootummaan kun mootummaa Oromooti. Yaalannus jibbinus jedheeti laphee dhiibee dubbata. Ani hin beeku waan isaan yaadan maal bifa kamiin ani otoo mataanumti ittiin laalamu otoo CT scan yookiin MRI jedhan sanaan otoo wanni isaan yaadan suni maal even opinion numti tunu mataa ishii keessa otoo saatalaayitii dhuma wayitiin waan mul'isu tokko otoo jiraate argani maal akka isaan yaadanii otoo barame silaa gaarii ture. Mootummaa kanarratti Oromoon karaa tokkoon akkasitti dogoggore. Wal ta'eeti farm stand qabaatee deemu. Inni aktivistiis biyya gaafa galu ijaarsatti bobba'ee dafee deemu. Maaliif uummanni keenya akka hin ijaaramne waan tokko argaa turre. Kaayyoo tokko jalatti hiriiree deemuu danda'u turre. Carraan keenya takkittiidha. Sana gochuu hanqatamee mootummaanis ofitti hawwatee gariin bitatee gariin akka barbaadetti wanni jedhee hidhee bifa sanaatiin deema. Amaar immoo warri naannoo nafxanyootaa kun immoo kan jibbanii fi tokko biyya sanarraa faayidaa guddaa kan argataa turan isaan. Biyya sanarraa kan dantaa guguddaa fudhataa turanii isaan jechuudha. Kan irratti baratanii, kan ittiin hojjetanii, kan qabeenyaa horatanii, kan afaan isaanii afaan naannoo sana keessatti babal'atee kan naannoo biraa keessa seenanii maqaa charchiitiin maqaa adda addaatiin seenanii lafa fartaayil ta'e kana qabatanii beneficiaryidha. Biyya isaanii biyya dhaloota isaaniitirraa biyya saawuzii kanatu biyya Oromoo kanatu isaanii akka biyyaatitti ilaala. Gaafa Oromoon waan kana hunda
lakki abbaan biyyaa ana abbaan qe'ee ana qe'ee kiyyarratti anatu ajajachuu danda'a. Qe'ee kiyyarratti afaan kiyyaanan baradha afaan kiyyaanan hojjedha gaafa jechuu jalqabu carraan isaanii waan dhiphatutti fakkaateet Oromoo kana garmalee jibbuu akka bulguutti ilaalu akka seexana wayiititti ilaalu akka jibbamu akka namni argitee akka namaatti itti ilaalle qabeenyaa isaatirraa nyaachaa lafa isaarra jiraachaa innu narraa deemaan jenne bara innu isin dadhabee narraa deemaan jenne magaalaa guddaa kan inni qabu sana keessatti isaan tabbaama haamtuu baatee dhufee barharraa abbaa fooqii meeqaa akka ta'etu meeqatu jira waa tokko biyya isaaniitirraa nama ajjeesanii dhufanii kan itti dhokatan Finfinnee kanatti biyya keenya deemneedhanii bari yaadanii bar biyyi isaanii achuma isaan isa yoo ta'u beeknu deemaas hin jenne keenyuma garuu akka keenya nu laala akka keenya nu kabaja akkuma keenya nuti keessan kabajnutti charchii fidanii gaafa Oromiyaa keessa olii gad deemanii dhaabanii taabonni roobe taabonni bu'eedhanii gaafa dhaabanii maa gootanillee hin jenne gosh jedhee simatee faawwanni ummata akkana godhu kana moo jibbanii kana booda akkamitti akka waliin jiraannullee waliin jiraachuu dhiisite taraa shaayillee riyaa taatee waliin dhuguudhafu si rakkisa jechuudha saba ijoollee argitee ilmaan naftanyaa hunda miti amaarri guddaan bar miidhamaadha bar innis waa tokko inni irraa buufame hin jiru garuu ilmaan argitee sirna naftanyaa san leellisan sirna naftanyaa sun deebi'ee dhufuu qaba jedhaniitu yaadan kana waliin bifa kamiinuu akka jiraachuu danda'amu nama rakkisa kanaaf sababi isaan jibbaniif sababi isaan of biratti jibbanii fi qabeenyaa isaa lafa isaa jaalatu isaaf immoo namummaa isaatiin jibbu namummaa isaatiin immoo gaafa jibbanii of ta'ee eenyummaa isaatiin oromummaa isaatiin ijaa boonuuf ijaa kiyyumaanan ajajadha qe'ee kiyyarratti abbaa qe'ee ta'a afaan kiyyaanan fayyadama jedhu kuni isaanin dhukkuba gaafa of baree benefitiin nuti achirraa argannu kun nutti gabaabbataa nutti dhiphataa kan jedhu irraa kan ka'e garmalee jibbu kanammoo baroota dheeraa keessatti taayitaa biyya sanaa aangoo biyya sanaa masaraa biyya sanaa qabatanii baroota dheeraadhaa gabbarsiisaa hacuucaa cunqursaa turan waan tureefi ammas itti fufiinsa sanaa waan yaadanii fi saba of bare kana of biratti ilaaluun akka cubbuu yookiin badii tokkootitti ilaalu maal durii hin dhageenya akka seenatti Akiliiluu Habtewolde Taaddasaa Birruudhaan እነዚህን ኦሮሞዎች 100 ዓመት ወደ ኋላ አስቀርተን መሄድ አለብን ሉክ ሰነበር አኬከ ሳኒ ጉዳ kan itti wanni jedhe humni barate kun immoo kana booda immoo barri sun darbeera amma immoo ummanni kun ummataaf ka bara sanaallee miti ummata dammaqee isaanii ollee nama yaadee deemuu danda'udha kanaaf kan sababii isaan jibbanii fi faaktaroonni guguddaan isaan kana jedhe galatoon obbo Biqilaa dhaggeeffattoota keenya waan nu waliin turtanii nu dhaqasaa jirtaniif galatoomaa isiniin jennaa ittaan turaan obbo Biqilaa gara xumura sagantaa keenyarra jirra gaafii isa dhumaati saba kana waliin akkasitti jiraachuun aga yoomitti fufa yoo waliin jiraachuun hin danda'amne furmaanni maali jettanii yaaddu? yaa gaafii bareedaadha ilaa saba kana dhuguma waggaa dhibbaa fi more than 1.5 century kan ta'uuni baatamee deemamaa ture. Saba kana Oromoon dhugaa gifii irratti godhellee hin jiru. Cubbuu irratti raawwatellee hin jiru. Gariin isaanii barfiroomanii irrulleedha. Ilmaan isaanii. Kuni amma yeroo wanni dubbataa jiru kuni nuti normal Amaaraa ummata sanaa miti. Ummata aggressively Oromoo jibbee sirna naftanyaa deebisee gadi dhaabuu qaba jedheetu yaadu kan iliitii isaanii kan. Ummata kana waliin jiraachuun duris jiraachaa turre nutti dhufanii inuma jiraatu. Akka naannoo ammatti dhalannee jiru kanatti akka community naannoo sanaatitti jiraatu jechuudha. Maabara waliin qabu, dirii waliin qabu, daboo waliin ba'u, mana waliin ijaaru, abalijii maal fa'aa jedhanillee walii kennu. Wanni isaan dagatanii ummata akkasitti jiraatullee hin jira. Isaan irrattis isaan sun akkana godhan jenneeti nuti warra ummata normal life jiraatu kanallee kaleessa siyyaanni har'a yaadaan jiru borullee yaadnu waan akkasii. Yoo ummanni kun waliin jiraachuun kun rakkisaa ta'ee lakkii ani superiority qabaadhe tanati inferiority taatee jiraachuu qabda jedheetoo
yaada isaa kana yeroo hunda mataatti baatee deemu yoo ta'e kuni gateettii kanattiin baan dhumatee jira jechuudha. Argitee? So kana bakka tokko irratti ofirraa buuste. Yoo waliin jiraachuun kun nu barbaachisa. Biyya sanaa wal cinaa teenyee walitti makamnee waliin biyya kana guddisnee jiraanne yoo jenne kana yaallee jirra. Ammallee balballi cufaa miti. Lakki sun immoo hin danda'amu yoo ta'e immoo uumamaanuu Rabbi bilisa godhee nu uume bara. Keeyyanni 39 barii heera mootummaa irra jira. Isa dhugoomsuu qofa Oromoon kan irraa jiraatu jechuudha. Maaliif? Saba guddaadha, biyya guddaadha, afaan bal'aa qaba. Sabni kun saba biyya sana keessa otoo hin ta'e biyyoota ollaatti illee kan jirudha. Kanaafuu akka biyyaatti of dandeenyee jiraachuu yaaduu danda'u nurra jiraataa jechuudha. Bara dhufaa darbaa waliin jiraannaa tokkummaadhaan nu tomaasin hin goone akkana ta'uu hin qabnu. Yeroo tokko tokko hamaa ta'uu danda'u akka bineensaatti hamaa ta'uu danda'u nurra jiraata. Garaa laafinsi keenya kuni waan nutti fide ilaala. Isaaniif jiraanne jennee isaan jiraachisna jennee yaanna malee saba keenya jiraachisna jennee illee nuyi isaan waliin jenna malee keenya kan jennu illee yaadde. Isaan bari si waliin otoo jiraatanu magaalaa illee walii dhaalu deebi immoo magaalaas bar si waliin bar isinuu keenyaas hin jedhu bar amma yoo fudhatte walakkaa biyya keessaa kana kutaan sunu keenyaas hin jedhu. Anaaf siyyuu dabalatee uummata achirra dhalatee hundaa akka qabeenyaa isaaniitti nu laalu jechuudha. Kuni dhaabbachuu qaba. Kuni yaadumti kunuu mataatti yaaduun sunu rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf yoo walii gallee jiraanne gaarii yoo waliin galle immoo walii gallee addaan ba'uu dandeenya bara. Sirnaan keeyyata keenya dhugoomsinee abbaa qe'ee taane afaan keenyaan aadaa keenyaan eenyummaa keenyaan namni keenya otoo argitee gadi ba'ee nagaadhaan galuu danda'u. Otoo rifatin, otoo sodaatin humna ta'ee jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf waliin jiraachuun kuni gidiraa ammanaa edda nurratti fiduunsaa bara dhufaa darbaa nutis kanuma dhaallee as geenye kuni nurratti illee dhaabbachuu qaba. Kan yaaduu danda'u nurra jiraatu akka biyyaatti of dandeenyee jiraachuu danda'u qabnaadha malee isaan waliin dirqama bar waaqni walitti nu hiine. Nuyis kan uume waaqa isaan bifa adda addaatiin naannoo sanarra nu uumee jira. Akkaataa isaan dhufaatii isaanii immoo kun isaanuu gadi ba'anii lafaa jiru jechuudha. Eessaa akka dhufan. Yoo barbaadan qe'ee isaanii haa barbaaddatan. Deemuu mirga isaaniiti. Garuu kana booda qe'ee kiyyarratti anatu si ajaja. Ergamta. Anaaf bakkanaan teessa, bakkanaan si oolche oolta, bakkanaan bulisiin jedhe bultaan suni qe'ee keessirratti ati qe'ee isaanii deemtee isaan hin dhibne isaan hin rakkisne sana haga nurraan dhaabnetti nuyis immoo carraan takkittiin qabnu kuni akka biyyaatitti akka sabaatitti akka Oromoo guddaa kanaatitti keeyyata sana kabajsiifannee jiraachuun nurra jiraataa kan jedhu yaada jechuudha. Galatoomii. Baay'ee galatoomi obbo Biqilaa dhaggeeffattoota Ajjirraa Miidiyaa qophii keenya dhumarra geenye jirra. Isa dhumaa daqiiqaa 2 dhaggeeffattoota Ajjirraa Miidiyaatiif dhaamsi ati qabdu yookaan uummata Oromootiif illee dhaamsi ati qabdu yoo jiraate carraa isa dhumaa sii kenna. Galatoomi Shifee duraan dursee miidiyaa kana baay'ee waan gaarii gochaa jirta. Waan bareedaadha. Baay'ee miidiyaa jajjabaatuu qabudha. Kanarraa gara saatalaayitiitti illee haala ol siquu danda'u irratti itti yaaduu danda'uu qabna. Maaliif miidiyaan baay'ee nu barbaachisa. Kan Oromoon waggaa 5 darbe kan jennu sana miidiyaa shoora OMN taphate sana hundumti keenya mataa keessaa qabna. Har'as immoo dulli miidiyaadhaan nurratti godhamaa jiru miidiyaa 100 ol kan ta'u kan Habashaan alagaadhaan geggeeffamaa jiru argaa jirra. Nu immoo maayyuu baay'ee hin qabnu jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa uummataati jabeessuu qabnaa, yaadallee heeruu qabnaa, qabeenyaallee bira dhaabbachuu qabnaa, sadarkaa guddaatti akka ol guddatu miidiyaa kamiyyuu kan maqaa Oromootiin dhaabbate harki biraa yoo keessa hin jiran kan ta'e miidiyaa bilisa ta'ee dhaabbate kan akka Jirraa miidiyaa kana fa'aa jajjabeessuu bira dhaabbachuu sadarkaa ol guddachuu danda'u. Ol fiduu yaadota jajjaboo ta'an ol fidanii asirratti dhiyeessuu fi uummata keenya waan itti jiru kana sagalee ta'uudhaan dhaabbachuu isaatiin baay'een gammadaa jabaadhaa hin jedha karaa miidiyaatiin. Uummata kiyyaaf immoo kanan jechaa jiru. Laal
duratti illee tuqeera irra deddeebi'ee akka wanni itti namni akkuma baaybiliitti illee dubbisnee wanni gochuu qabna. Gaafii Oromoon kun hin deebine gaafa jennu gaafii sanallee kaasuu danda'u nurra jiraata. Mana manaan illee ka'uu qaba. Har'a kan dubbatamaa jiru, har'a kan jedhamaa jiru, wannummaan jarri mana Minilik sana keessa seenanii gadi baasanii nutti hiran kana isaan oolee bula Oromoon jechuudha. Sanaan oolee buluun hojii hojjetame jechuu miti. Akka saba guddaa kanaatitti akka argitee gootummaa uummanni kun qabutti gootummaan kun bara Oromoo qofa Oromoodhaaf fiixan baane malee biyya sanaaf immoo hin beekna waan ta'e. Kanaaf mirga kee kana namni naa fida jettee yaadin ofii keetii fi jabaattee dhaaba sii ta'u kana hin beekta bira dhaabbattee jabeessitee qe'ee kee keessatti qe'eedhaa si fudhatanii si ajjeesan kana self defense ofirraa dhorkuu humna qabdu meeshaa qabduun ofirraa dhoowwuun mirga rabbillee sii kennedha. Kuni cubbuun qabu. Ati qe'ee namaan deemte. Qe'ee keessatti abbaa kee, obbolaa kee, manaa kee, haadha kee gaafa hiraarsani jireenyi kanaa ol hin jira jedheetoo yaadu. Ilmoo kee fuudhanii gaafa ajjeesanii reeffa si dhoowwatani kana booda waan jiraanna jenneetoo yaannullee hin jiru. Qe'ee ati yaaddu, qe'ee ati qabda, magariisan qaba jettu sana har'a nama haamtuu baatee dhufetu qe'ee kee sana irratti abbaa fooqii meeqaa ta'ee jiraata. Ati immoo waardiyaa isaa taata. Dhagaa dhaanaa jirta. Kana keessaa kan bahuu dandeessu lolattee humna taatee ijaaramtee gaafa deemtudha. Kanaan ala falli biraan jiru. Yookiin gabrummaadhaaf harka kennattee jiraachuu. Gabrummaan carraa kiyya jettee. Yookiin immoo akka ilma namaati tanis bilisa ta'uun qaba eenyudha gadi. Sabni xiqqoonuu bar bilisa baastee saba ishii bilisa baastee waggaa 27 immoo waan nu godhan sana isaanuma amma jiran kana waliin ta'anii waan nu godhan arginee jira. Nu immoo uummanni kun of baree jira. Uummanni kun hin beeka. Uummata jabaa kana qabeenyaa qabu kana waliin jabaatee humna ta'ee biyya isaa kana dhuunfachuu danda'utu irra jira. Bara dhufaa darbaa boo'uu hin qabne. Haadholiin keenya nu dhalanii yeroo hunda halkanii guyyaa boo'uu hin qaban. Imimmaan isaanii kana caamsuu danda'u nurra jiraata. Imimmaan isaanii kana qoorsuu danda'u nurra jiraata. Madaa'eera Oromoon. Waggaa 2 guutuu naannoo dhiya Wallaggaa fi Gujii irratti yeroo bobba'amu sana naannoon biraa akka biraatitti ilaalaa ture jechuudha. Bakka sanattis poolitikaa nurratti taphatan. Akkuma jalqabame sana gamaa gamanaa yemmu sana hunduu ka'eetoo waliin falmuu danda'u. Malee Wallagga kophaa yeroo miidhamu, Gujiin yeroo kophaa miidhamu kun taa'uu danda'utu irra ture. Ammas wantootuma akkasii irratti biyyi sun hundeeffamtee kan deemtu waan ta'eef gamaa gaman hin beekna naannoo tokko tokko dhiibbaa garaagaraa sodaa garaagaraan humna waraanaatiin ittifamee akka jiru inuma beekna. Kanaaf hireen qabnu kuni jabaannee alaamana keessaa walis sagaleessinee humna taanee jabaannee biyya keenya dhuunfachuu kan nurra jiraatu ciisuu nurra hin jiraatu. Ka'uu qaba Oromoon. Humna qabuun waan harkaa qabu waa bitatee ulee furdaallee qabatee qeesaa keessa naanna'ee kan isa gabbarsiisaa jiru kana ofirraa dhorkuu danda'u nurra jiraata. Malee akka Minilik akkana nu godhee bara Minilik akkana ta'e jedhu sana kunis seenaan nuti ta'uuf deema jechuudha. Bara moo gurbaa namicha koroneela kanaa moo akkana taane jechuuf deemne jechuudha. Kuni nurra dhaabbachuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf jabaadhaa alaamana keessaa walitti sagaleessaa wal ijaaraa humna waliitaa inni diina keessa illee jirtu. Har'a uummata kee miidhaa jirta. Har'a uummata kee ajjeesaa jirta. Borumoo kan itti galtu sana laalladhu. Qe'ee kee keessaa har'a obbolaa kee ajjeestee warra kee ajjeestee uummata kee miitee uummata kee saamsistee lafa isaa gurgursiistee boru warra amma akkana godhan kuni bakka tokko irratti hin dhaabbata. Gaaf sana immoo bakka ati galtu egaa warri dur waggaa 27 waa godhaa turan waa ajajanii waa godhaa turan illee galanii waan isaan itti jiran kunoo argaa jirra. Ati immoo of beekadhu humna poolisii keessa humna militeerii keessa humna basaasaa keessa biirokraasii adda addaa keessa warri jirtullee dammaqi bari. Humni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee of hin gowwomsin. Mootummaan kun mootummaa nama biraatiin ijaaramee nama biraatiin ajajamee nama biraa ergaa nama biraa raawwataa qe'ee kee keessatti deemudha. Kanaaf jabaattee humna taatee biyya sana keessatti bahuu danda'u sirra jira. Yoo jabaattee bari warrummaa uummatuma ollaa naannoo sanaallee tasgabbeessuu fi sabatiinsa naannoo sanaallee gaanfa Afrikaa kanallee uumtee jiraachuu waan dandeessuu fi karaa hundaanuu jabaachuun nurra jiraata, ciisuun nurra hin jiraatu. Ololaa fi propagaandaa garaagaraa qe'ee warra mootummaa kanarraa dhufu hin dagatin
daguu ta'uu hin qabdu. Kanaafuu dammaqii tokka'ii siin jechuu barbaada galatoomi. Galatoomi obbo Biqilaadeetti Minisootaarraa jiraa miidiyaa irratti dhiyaattee yaada kee hubannoo siyaasa biyya keenyaa qabdu uummata Oromootiif akkasumas immoo dhaggeeffattoota maatii jiraa miidiyaatiif qooduu keetiif galata qabda siin jennaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya obbo Biqilaan dhimma siyaasa Oromiyaa akkasumas Itoophiyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahimad akkamitti siyaasa Oromoo keessa seene Oromoon inni beeka ture. Itti aansuudhaan immoo mootummaan amma jiru kun Oromiyaa gara garaa keessatti gidira ajjeechaa hidhaa uummata Oromoo irraan gahu qeerroo irraan gahu tutuqanii jiran obbo Biqilaan ittuma fufuudhaan sabni Amaaraa maaliif siyaasa Oromoo sodaata kan jedhullee nu tuqanii jiranii. Egaa qophiin keenya har'aa asirratti raawwata. Qophii keenya yeroo biraa qabannee aga deebinutti nagaan nu tura isiniin jecha qophii keenyarraa asumarratti raawwannaa. Obbo Biqilaa galata argadhaa fayyaa nu ta'a isinitti haa baruu jenna. Yeroo biraas dhiyaattanii akka uummata Oromoo fi dhaggeeffattoota jirraa miidiyaatiif mata duree biraatiin akka dhiyaattan abdii qabna. Fayyaa nu ta'a. Qophii keenyarraa asumarratti xumurra. Galatoomi shifee atillee ulfaadhaa. Jabaadhaa miidiyaa. Galatooma.